hordoftoota keenya nagayaan keenya kan madaalii hin argamneen maqaa gartuu hawwisoo adda bilisummaa Oromoo kan guutuu Oromiyaan kutaa 11 magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti qindooftee jirtuun nagayaan keenya sinaa ga'uu jenna. Kanatti fufuudhaan aadaa Oromiyaa keessaatii kan kutaa biyya Arsii yeroo duula deeman Oromtichi kan ittiin sirbu barroo barrichaa'ee kan jedhu qaasimadam dardaraaf shamarran yookiin dargaggoof dubaroodhaan waliin qindaa'anii waltajjii kanarratti dhiyaatanii sirbaaf walleedhaan bareedaa yookiin miidhaginaan siniif dhiyeessu. Kapsonarava indulae benunanjete indulae nilalabai indulae rananai indulae yoitingete indulae oromokai indulae lenchi basana indulae adebokise
Indulae adawidina indulae digabochise indulae baronara indulae benunanjata di 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 waa yaadannoo guddaa qabna. Meegaa yeroo sanitti addi bilisummaa Oromoos galee Gullallee ture qabsaa'onni hedduun weellistoonni hedduun yeroo san Gullalleetti wal argitanii turtanii mee turtii Gullallee keessaa mee maal yaadatta maal hojjetaa turtan yeroo sanitti mee maal eenyu fooliin turtan? Yaa turtii Gullallee keessaa 91 baatii Seeftembar dirree qabsoot irraa garas na fidanii Harargee bahan ture. Jalqabaaf leenjii ani Dadariin ture. Dadar irraa Jaaja Harawaacan ture. Achirraa leenjii waraanaa kana fixeen dabballummaaf leenjii waraanaa fixee achirraa Seeftembar ol na fidanii. Achi aga gaafa dhaabni kun waajjira gadhiisee chaartara bahuutitti achuma turre. Hawwisoo kana achittis hawwisoma kanaan aadaa kana qindeessaa ture. Achirraa ka gaafsan baandii dhaabaati hawwisoon kun akka jirutti dhaaba jalatti socho'aa ture. Isa kana ka achitti qindeessinee dhaaba wajjin hojjetaa turre socho'aa turre. Yoo sanka namni gammachuuf naasutu harkaa nama qabaa. Namni kun tokko Oromoon kun yeroo san walitti baqee aadaa Oromoon kun tokko ka jedhu akka nama hirriba dammaqeetti Oromoon yoo saniin. Kun immoo namni waa fageessee yaadu Rabbi ka rahmata isaanii haa godhu. Warra lubbuun dhabame warra akka nadhii gammadaa fa'a. Warra akka jaal guutama hawaas fa'a. Namoota hedduu ka yeroo sanii kumaatamaan warri yoo san wajji turre hedduun isaanii lubbuun hin jiranii. Gaafsanis hawwisoma kana waa'ee aadaa kanan qindeessaa ture. Achittis aga dhaabni beekaa hundi kennaa gara bosonaatti deemne. Eegachi dachaani baandii gadaa kana kan ijaarre ka dhaabne. Egaa akkuma beekamu qabsoon uummanni Oromoo gaggeessaa ture yeroo abbaa'oon mootummaa ce'umsaa keessaa bahee turetti yeroo baay'ee uummata keenya irratti yeroo baay'ee dukkanaa ture. Yeroo sanitti osoo harkaan kennateen weellistoonni Oromoo hedduun isaanii yeroo dukkanaa san qabsoo gaggeessaa turanii even mootummaa wayyaanetiif kan bu'uura mataatti ta'e uummata dadammaqsee barattoota dadammaqsee qabsoo Oromoo lubbuutti horii harki siyaasiin ga'e qabsaa'ota weellistoota Oromoo jechuun hin danda'ama. Keessaayyuu weellistoota kan akka Umar Suleeman fa'aa, Ilfinash Qannoo fa'aa hedduu isaanii kaasuun hin danda'ama. Maqaa isaanii waan jira dhiyaadhuu fi meegaa yeroo sanitti jireenyi artistoota maal fakkaata ture? Dhiibbaan isinirra gahaa ture Finfinnee keessatti maal fakkaata? Akkamiin gara biyya alaatti jalaa baqattee baate? Yaa artistoonni baandii gadaatiif baandii bilisummaa wareegama namni lubbuun jiraachuun hiree rabbiiti. Gaafa rabbiin argitee hinduu ta'e du'a namni akka eebbisa addunyaa argitee diinnoon kichuu kute sani. Artistoonni immoo lubbuun agadhaa jira warri wareegama hamaa kafalan jiru nu keessa. Fakkeenyaaf hidhaaf dararaa hamaan nama Muktaar Usmaan artistii cimaadha. Nama kana gaafsan gara dirree qabsoo deemee achirraa qabame. Nama ilkaan isaa kana sadafiin tumanii ilkaan isaa keessatti akka ta'e ilkaan lamaan kun argitee aga keessatti loobamutti gurra isaa otoo tuman Muktaar gaafa hidhaa ba'ee dhufu
bilaatte hin dhaga'u ture. Gurra tokkoon xiqqoo dhaga'a. Maaliif gurra keessatti waan hin taane argitee dhaananiit gurri lamaan stiil miidhaasanii jira Muktaar. Guututtuun fayyine hospitaala meeqarra deemaa ture jechuudha. Warra akka Ilfinesh Qannoo warra argitee mataa gogaa gaafa ibsaa guutamaa fa'a dhufanii achitti argitee hidhamee wajjin deemne koortii lidataa san annama silaa du'u keessaa tokko ture. Dallaa irraan utaalee akkatti odoo rasaa sana dhukaasan Rabbi lubbuu kiyya baasee gaafsa artistoota olii fuudhanii achi sandaafaa geessanii mataa gogaa irraa haadhan jechuun Ilfinesh fa'a. Wareegama kanan jedhamne kafalan artistoonni baandii gadaa kana utuban jalqaba baandii gadaatti utubame akka baandii Oromootti yeroo duraatiif warra akka Shaabee Sheekoo fa'aa isirra gahaa ture yoo dhageettan ta'e almost gara waggaa lama akkas hidhamtee boodarra sidhaa dhaabbata akkan sochoone godhanii dararaa kanan jedhamne artistoonni Oromoo yeroo sanitti warri baandii gadaa kana ijaare achillee dhiphinuma san keessatti qabsoo san eebbisaan gaafa wareegamu nu biraa eebbisaan gaafa duuti isarra gahu nu qophii xiqqaa tokkotu jira hoteela hawwii keessa turre baandiin gadaa achitti dhageenye jechuudha ajjeefamuu isaa. Uummanni immoo nuyi lubbuun jiru kana mana manatti isin dhossina jedhaan immoo inni du'ee nu maali jennee bakka mana isatti ajjeesanii deemne reeffa isaa dhabnee aga barbaadanii boodarra kaa fuudhanii hospitaalatti gatanii reeffa san immoo haga namni beeku dhaqee ilaalee achirraa kaasnee haga maatii isaatti akka galee awwaalamu goone. Jireenya hadhaaya dabarsine dhugaa artistoonni Oromoo yoo san baandii gadaarra deebine baandii bilisummaa sin ijaarame. Baandiin kun lamaan sodaa tokko malee idoonnoo kaane hojii yoo sanii baandiin kun ijoolleen baandii kana keessa gurmaan hojjetanii dhugatti karaa kana banee artistoota kumaatamaan horree jirra argitee biyyaayis baanu. Waa'ee miidhaa artistoota keenyarra gahaa ture ibsaa turtanii keessaa yoo artistoonni hedduun yeroo san wareegamanii jiru kan akka Eebbisaa Addunyaatu kaafteertaa Maaramee Harqaa kaasuu dandeenya. Yoosef Gammachuu kaasuu dandeenya. Hedduun isaanii haala sukkanneessaa ta'een diinaan nyaatamanii jiru. Isin ammoo lubbuudhaan warri haftan ammoo hagarraallee qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaraa jirtanii itti jirtu kun waan Rabbiin galateeffamuudhaan namni keenya qabsoo isaa addaan hin kutu yoomiyyuu. Erga yeroo mootummaa ce'umsaatii baatan san akkuma baheen abaa'uun akkam eenyoliin turte ati garam deemte? Ani yoo sani gara shirkaattiin gara Kokossaan dura jalqaba gara Kokossaan deemee achirraa Baalee achi ce'uu hin dandeenye karatti waraanni addaan nukute achirraa gara Kokossaan deemee nama 9 turree naannoo Kokossaa kana turree achirraayis nama lafa beeku fudhataa achirraa deemneet ka Waabee magaalaa Waabee kana dachaanee achirraa haga Dodoraa deemne achirraa namni nu ceesisee kunno eessaan ka gadiin karaa malkaa akkanaa gad dabrineet dakaan gara duubaatiin ceeneet gara Akkiyyaa Soodoree lafa jedhamu kana shirka keessa turre achirraa illee ka'eet gara Gololchaa gara Arbaguugu deeme karaan hundumtuun cufamee boodarra naanna'eet ka garri deemamu dhabamee caasaa hundi nurraa diigame achirraa gara biyya keessaatti deebi'e jechuudha. Baatii Seeptembarii keessa gara naannawa dhaloota kiyyaa Sagureetti jechuun achitti hin guddanne waan namni hin beekneef eeriyaa sanitti deebi'een achi ture. Achirra ammoo magaalaa Finfinneen deemee jechuudha. Na dhukkubee waan tureef baatii Seeptembarii keessa gaafan deemu achitti ijoollee tokkoon argee eegas booda kaa deebi'een garasumatti dhokachaa ture. Achi baandii gadaa kana gaafa ijaaramu achitti ka walitti gurmoofnee baandii gadaa achirraa ijaaruu jalqabne jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana biyya Kanaadaa jiraataa jirta. Mee haalli biyya akkamiin baatee lubbuu kee akkamiin baraaruu dandeesse? Yeroo mootummaan uummata weellistoota keenya adamsaa hidhaa ajjeesaa ture sanitti akkamiin lubbuu kee baraarfattee biyya alaa bahuu dandeette? Mee haalli bahiinsa keetti maal fakkaata? Yeroo sanitti biyyuma keessatti anin sirba malee namni sirbaan na beeka malee waa'ee qabsoo yookaan maandhee kamiti ijaaraa maal godhaa kiyya namni beeku. Ani yoo san nama Abbaa Jaarmaan ture naannoo Saaris Finfinnee keessatti hin sirbaa kiyya beekan malee ani yoo sanuyyuu jaarmaa kana baay'ee maandhee ijaarame kanan sochoosaa ture haga Qaallitti Faqaaqii achirraa ka boodarra itti gaafatamaan olii gala Abbaa Jaarmaa kenna
gaafa qabamu namni wajjin jaarmaa keessa irra mallee namni akka durataa kiyyaatti wajjin hojjannu hin qabame. Bakka bu'aan dhaabaatis kachi bosona irraa dhufee achitti jaarmaa kana hoogganu qabame gaafa isaan qabaman abdii kutadhee biyya ba'uu danda'an. Gaafa deemu sanis direct biyya baqaa deemnenneeti nama tokko joo deemnu. Yoo haalli nu aanjee wasa waraanni immoo kara muyyaleetiin jira ka'edhamutu jira yookaan achitti dabalamna. Direct immoo qajeelfamni yoo san nutti kennamaa ture Naayiroobii deemaati achirraa isirra madunuun jedhanii kaanit akkasitti daangaa kana nu ceesisanii akkasitti muyyee ka Keeniyaa seenne. Keeniyaa eega seenne immoo ka achumatti gara tokko hin deemne achumatti waan jaarmaa waan dirqama hojjettanutti hojjedhaan jedhanii achumatti baqataa taanee weenni galmoofne. Yeroo dheeraaf ka achumatti waan dandeenyu qabsoos itti fufnee godhaa turre. Baandiis achittis ijaarree baandii eenyummaa ka jedhamu sadarkaa addunyaatti baandii tokkoffaa UN irratti dorgomee ba'e. Aadaa Oromoo ka waaltaa ta'e achittis baandii akkasii ijaareen leenjisee artistoota hedduu wajjin saniif hojjechaa turre biyya baqaa sanittis jechuudha. Biyya baqaatti siidiin hojjettan sun hin dhageenye maal irratti xiyyeeffata akkamiin hojjettamee maal jedhanni? Baandii eenyummaa jenne ijaarannee UN laayisensii argitee nuuf gargaarsa nuu godhanii mootummaan keenyaattis nu hayyamee baandii sanii akkasitti ijaarree baandii isa wajjin bakka hunda dorgommii UN irrattis UN nu dhiyeessaa qaamni mootummaa kamuu inni joon baay'een nu affeeruu achirratti baandii baay'ee jabaa ijaarree ka artistoonni sirbi aadaa Oromiyaa guutuun keessa calaqqisu baandii baay'ee jabaa. Artistoota achitti baqannee achi jirruun ijaarree akkasii hojjetaa turre gaafa sanii Aashii Maliyyii ga'edha muriyyaa kiyya tokko hojjillee kaasettii tokko nama lamaan baafnee Ameerikaatti almost gurgurame kaasetni suni sirboota baay'ee babbareedaa baandiin sunis achitti utumne artistoonni baay'een kaaseta baay'ee achirraa hojjechiifnee hojjennee achirraas baay'ee facaasaa turre waa'ee qabsoo kanarratti jechuu barbaadeeti. Egaa yeroo ammaa biyya Kanaadaa jiraattu naannawa Albertaa magaalaa Kaalgarii jiraattu kan baatan Keeniyaa turtanii Keeniyaadhaan baqattummaadhaan garas baatanii haalli maatii maal fakkaata? Haalli maatii keetii? Haalli maatii kiyyaa almoostanii waggaa 11 bahee biyya baqaasanii biyya Kanaadaa kana kan dhufe ijoollee lakkuu dhiira lamaan biyyatti haadha manaa kiyya hojii dhiisee mucaan hangafa ammoo biyyumatti kan biraa deemeen achitti nagala amrii ta'ee dhukkubsataa ture. Isiin immoo eegana waggaa 6 achi taa'ee natti dhufte jechuudha. Daa'iman lakkuu san fuutee biyyuma san turre achirraa wajjin dhufne. Eega dhufne asitti immoo mucayyoo tokko arganne. Isiin amma waggaa 10 ta'uu fi almost ji'uma muraasa hafe ijoollee 3 qaba. Haadhoorraatii fi ana wajjin jechuudha. Ayyee bareeda gaariidha. Rabbiin umrii guutuu waliin isinii haa kennu. Rabbiin ijoollee keessanis isinii haa itichu. Meegaa Qaasim Adam hojii aartii ijoollummaa irraa jalqabde kana yeroo ammaa sirratti argaa jirru akka Oromootti hojii aartii akkuma waan dhaabdeetti fudhatamaa maaliif yeroo baay'ee sagalee bareedaa kan sirboota babbareedan duraan dhagaa jirru amma argaa jirru maaliif kun ta'e hojii aartii irraa maaliif qollifattee maal haallisaa? Hojiin aartii kun biyya kanatti hedduu wanti hojii aartii kanarraa nama fageessu. Wanti gugurdaa waa lama. Tokko muuzishaanni akka hireetti akka garaa keenyaatti muuzishaan hin argannu. Anamma muuzishaana biyya kana dhufeetti akka hin argannesi ka jirus namni ani beeku tokko Torontoo jira. Hiree immoo dandeettii qabaadhee immoo tokko akka Afrikaatti waan baay'ee namaaf mijaa'usanii miti haalli aartii asitti namni maatii qabu maatii guddisu waan biraa moggaa waa tokko tattaafachuu hin danda'u. Aartiin immoo yeroo barbaada. Sammuu garas deebiftee hojjechuu gaafata. Kanarraa akka ka'e tokkoffaa muuzishaan hin jiru. Lammaffaa ani biyya kana dhufnaan waan biraa filannaa biraa dhiiseen ijoollee kana barsiisutti hin gore ijoollee kiyya. Isaan guddisutti hin gore. Amma isaanis barumsa fixaniis hojiis hojjechaa baratu. Kanaaf yeroo ammaatti
xiqqoo jireenyas akka duraasan kophaa kiyyan dalagu wanti baay'een rakkisus hin jiru. Kanaafi hojii aartii kana jidduu kanatti kaasetti lama waan ta'u yadaloo folaloo biyya Naayiroobiitti qopheesseen biyya kana fidee dhufe hiree immoo ittiin hojjedhu arganne. Tokko dandeettiin maallaqaa jira, lama muuzishaan rakkoo, sadi hojii asitti hojjechaa maatii jiraachisaa, hojii aartii biraa hojjechuun yeroon hin jiru. Kana waan ta'eef irraa fagaadhe hojii aartii kana yookaan jibba yookaan immoo baay'een jaaladha hojii aartii kana. Waa hunda caalaa hojii aartii kanan jaaladha. Garuu immoo rakkina kanatu irraa na fageessee amma immoo kaatariiti umrii agaaftee kan haga sagaleen kun dhaabbatutti yookaan garas fa'aa deebi'ee xiqqoo waa hojjedha ka jedhu abdiis qaba, yaadas qaba. Kanumaan jedha. Sirboota sagalee babbareedaa kanarraa yeroo gabaabaatti eegnaa jechuudha. Qophiitu jira. Kanaaf abdii qabna milkooftee waan qophaa'aa jirtu kan uummata biraan akka geettu abdii guddaa qabna. Meegaa mi amma waan dhibbana kana hojjette tokkotu jira. Faaruu qubee barnoota afaan Oromooti. Faaruun kun hojii damee aartiitiin kan qophaa'edha. Kana keessatti immoo damee mootummaadhaan situ gaggeessaa. Faaruu qubee afaan barnoota afaan Oromoo kanas simatu qopheessee. Meegamee qubeen faaruu afaan Oromoo kun maal of keessaa qaba? Haalli itti qophaa'e maal fakkaata faaruun kun? Bareeda. Faaruu kana tokko ani dhaabbata hojii MC kanatti gaafuma dura waamamullee akka nama tokkotti gahee aartii kana waliin haasofneeti koree olaanoo dhaabbata kanaa wajjin waan kanarratti waliin hojjanna ka jedhuun gama kana dhufee eega dhufee immoo waan aartii kana waan baay'ee silaa waa baay'ee qindeessaan ture. Waanuma aadaa fi afaan kana qabatee jechuun aartii kun waan kana wajjin wal qabata. Kanarraa barumsi kun hin jalqabame. Akkuma jalqabameen qophiin tokko qophaa'uu qaba. Ijoollee kan argitee gaafa haga waggaa tokko yoo baratan booda qophii kanarratti maaltu ta'a ka jedhamu yaadaan tokko lafa kenne. Ani immoo maaliin gumaachuu qaba jedhee akka nama tokkotti qooda akka artistii tokkotti waan mul'ataa tokko dhaabbata kanaaf maal hojjechuu qaba ka'ee yaadeeti. Ufuma kiyyaa ka'ee muuzishaannis asiin jiru walaloo gabaaf barreessee barumsuma afaan Oromoo kanarratti jechuun Abaa Caadama yadaloo godhee walaloo godhee isuma isaan akka ijoolleen irraa baratan. Walaloo sarara afuriitiin dhaamsa waliigala Oromummaa keessatti maaltu calaqqisuu qaba? Eenyu afaan Oromoo ka baratu? Afaan Oromoo maaf barannu? Yoo baranne hoo maaliin hojjanna? Ka jedhu kana itti yaadeeti yeroo gabaabatti waan san barreessee walaloo biraa immoo qubee man godhee jechuudha. Abaa Caadaa tartiibuma isaatiin dubbachiiftu, tartiibuma isaatiin ammas qubee dachaa dubbifamtu, qubee guutuu achirraan hoo hiikkaa qubee haga dhumaatitti jechuudha. Qubeen kun hundu jecha. Isa kana irratti hundaa'ee qopheessee barsiisotaa fi koree hojii MC olaanoo yaada kana dhiyeessee fi baay'ee itti gammadanii hiikkaa qubee kana immoo barsiisotaaf kennamee akka biraatti hiikaa fidaa. Qubeen kun aarraa ka'ee haga dhumaatti hiikkaa waliif kenna. Hiikkaa wal qabatee afaan barnoota, afaan barnoota, caasaa, diriira, afaan barnootaa, caasaa, diriira. Argitee isa kana akka hubannoo irraa barattoonnis argatan. Hawaasnis akka maal irraa barata ka jedhuuf itti yaadee waan kana yeroo gabaabduutti gahaa ta'uu baatu akkasii hojjedhee jechuudha. Isa kana deebi'eeti ijoollee kana onlaayiniin yeroon isaa hin qabame ayyaana dheengadda qopheessinee Kaalgaariitti hojjanne kana
Gaafa immoo yeroon isaa qabamu online irratti ijoollee kana yeroo fudheen barsiisaa ture barsiisotaaf kennee waan kana daree keessa akka barsiisan ufii bira taa'ee jechuu daqiiqaa 30 fudhadhee sa'a tokko fa'a. Achirratti kana barsiiseetiin achirraa immoo lafarratti ijoollee magaalaa Kaalgaarii jiran galma shaakalaa akka kireessan godhee wareegama xiqqaan kafalle an hojiin qabu hojiin dhaabe. Waan kana hojii dhaabe malee milkeessuu hin danda'u hojii halkanii hojjechaa ture. Kanaaf wanti kun badurra hojii kana dhabee rakkachuu wayyaa hojii barbaadee itti deebi'a. Jedheen Juun 3 irraa hojii kana dhaabee ijoollee kana torbaanii guyyaa 3 leenjisaa ture daa'imman. Maaliif tooftaadhaan daa'imman kan argitee akkamitti akka fudhatan maaliin akka immoo fayyadamee tirii waan kan argitee fiixaan akkamitti baaka'ee irratti yaadee jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti shaakalchiisee qophii san irratti garuu waan anaa fi gahaallee ta'uu baatu akka qophii saniitti akka rakkina keessatti immoo waan yeroo gabaabduu qopheessinetti qophiin sun baay'ee bareedaa ta'ee jechuudha. Akkasitti waan kana hojjenne. Ani qophii san laayivii hordofaa ture hedduu baay'ee kan nama gammachiisu keessaayuu ijoolleen daa'imman Oromoo biyya ambaatti dhalatanii guddatan faaruu afaan Oromootiin shaakalanii akkasitti jechuun isaanii waltajjii irratti sirbuu danda'uun isaanii sun hedduu kan nama gammachiisu kan nama boonsu waan ta'eef baay'ee galata guddaa uummata Oromoo biraa qabda jechuun barbaada. Meeqa faaruu kana obbo Muhammad Ahmad istuudiyoo keessaa kan gadi nu dhiisu ta'ee mee xiqqoo nu jettaa mee maal jalqaba isaarra seensa isaarra mee maal fakkaata faaruun sun? Qubee afaan Oromootiin barannaa aadaa fi seenaa keenya ittiin barreeffannaa sirna gadaa bulaa turreen ijaarannaa Oromummaa sabboonummaan jabeeffannaa qubee afaan Oromootiin barannaa aadaa fi seenaa keenya ittiin barreeffannaa sirna gadaa bulaa turreen ijaarannaa Oromummaa sabboonummaan jabeeffannaa. Abachada efaga aija kalamana opakara satau vataya zayaza abachada efaga aija kalamana opakara satau vataya zayaza. Ega jenne booda qubee guutuu jedhu jechuun ijoolleen aarraa haga zaa achi booda dubbachiiftu a e i o u qubee dachaa cha dha nya sha pa sa dubbifamtu jenna akkasuma xumuruu jechuu isaas.
Qubee dachaa. Cha, ta, nya, sha, pa, sa. Dubbifamtu. Ba, cha, da, fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, ka, ra, sa, ta, wa, ta, ya. Hiika qubee. Afaan, baa, barnoota, caa, caasaa, daa, diriira, eeggate, baa, furmaata, gaa, gahaa, haa, hubannoo, ifa, yaa, jireenya, kaa, kallattii, laa, laaltuu, maa, muummee, naa, namooma, Oromoo, kaa, karooma, raa, riqicha, saa, sabummaa, taa, tokkummaa, ulaagaa, waa, wixee, taa, xumuraa, yaa, nyaata. Qubee afaan Oromootiin barannaa, aadaa fi seenaa keenya ittiin barreeffannaa. Sirna gadaa bulaa turee ni jaalannaa, Oromummaa saboonumaan jabeeffannaa. Qubee afaan Oromootiin barannaa, aadaa fi seenaa keenya ittiin barreeffannaa. Sirna gadaa bulaa turee ni jaalannaa, Oromummaa saboonumaan jabeeffannaa. Abaachaadhaa eebbaagaa, ayiigaa kalamaadhaa, obbaakaa soota'uu, baawwataa yaasaa. Abaachaadhaa eebbaagaa, ayiigaa kalamaadhaa, obbaakaa soota'uu, baawwataa yaasaa. Qubee afaan Oromootiin barannaa, aadaa fi seenaa keenya ittiin barreeffannaa. Sirna gadaa bulaa turee ni jaalannaa, Oromummaa saboonumaan jabeeffannaa. Qubee afaan Oromootiin barannaa, aadaa fi seenaa keenya ittiin barreeffannaa. Sirna gadaa bulaa turee ni jaalannaa, Oromummaa saboonumaan jabeeffannaa. Mee sirriitti nagalee jira. Mee hiikaa qubee jettanii muraasuma irraa nuu jedhame hiikaa qubee isa jedhuma hunda isaa jechuu baattan muraasa isaa irraa mee Hiikaa qubee jenneeti. Hiikaa qubee a afaan baa barnoota caa caasaa daa diriira eeggate faa furmaata gaa gaha haa hubannoo ifaa jaa jireenya kaa kallattii laa laaltuu maa muummee naa namooma Oromoo qaa qarooma raa
riqicha, saa, sabummaa, taa, tokkummaa, ulaagaa, waa, wixinee, xaa, xumura, yaa, yaada. Kuni haa irraa haga yaatti tokko isaa hiikaa ifa ta'e tokko qabateeti kan dhumatu. Akkanumatti afaan yookaan jennee baay'ee jechuu miti. Qubeen gara kamittuu hiikaa hin qaba. Garuu kuni hiikaa qubee barachuu fi afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo maa baranna ka jedhu keessatti maaliif qubee afaan Oromootiin baranna aadaa seenaa keenya ittiin barreeffanna. Maaliif baranna qubee afaan Oromoo aadaa seenaa keenya ittiin barreeffachuu fi ittiin uftaanee waan kenna. Sirna gadaa bulaa turreen ijaaranna. Afaan keenya baranneet aadaa seenaa keenya barreeffanneet sirna gadaa bulaa turreen immoo deebifnee ijaaranna. Yoo isa ijaaranne Oromummaa sabboonummaan jabeeffanna. Oromummaa teenna battala deebifna talaafte tan. Oromummaan sabboonummaan bira hin jirre ebal Oromoo jedhame bu'aan qabu. Sabboonummaan inni jiraatu Oromummaan sun itita Oromummaan gadhaabata. Sarara arfan kana keessatti waan barannuufis mata dura irratti walaloo arfan tanaan ibsuu yaalee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu nama gammachiisuu fi qabiyyeen isaas guutuu kan ta'e kan uummata birattis fudhatama guddaa qabu. Egaa kamee uummanni kun akkamiin itti fayyadamu jettanii mee faaruu qubee afaan Oromoo damee OGMC artist Qaasim Adam Barrootiin gaggeeffamuun qophaa'ee artistii kanatu shoora olaanaa fudhatee qopheesse. Mee akkamiin itti fayyadamuu qabna? Waan inni uummata keenyaaf qabu maali inni? Okay. Kuni qofti gahaa miti. Faaruun kuni anatu hojjete malee kiyyaa miti. Dhaabbata kanaati. Amma qabeenya dhaabbata kanaati. Dhaabbata kanaaf kenne akka abbummaatti ana kiyyaaf ka dhaabbata kanaati. Ammas immoo yoo ta'e faaruun kun as qofatti odoo hin taane faaruu kana yoonti biraaf dhaabbanni kun isin warri miidiyaa irra hojjettan introdakshinii godhaa. Muuziqaan isaa baay'ee muuziqaa bareedaadha. Kiliippii kana dhaabbanni kun akka itti hojjetu barbaadan. Baay'ee kiliippii kwaalitii ta'e kama dheengaddaa kanaanuu miiksii walitti ta'ee isa of duratti yoo humna arganne itti hojjenna kan jedhu yaada qaba dhaabbata kanaaf. Kennaa bu'uraatis kennaa kooti. Dhaabbata kanaaf hoo jedhu immoo Oromoof jechuudha. Dhaabbanni kun Oromoof hojjeta dhaabbata Oromooti. Afaan Oromooti. Barumsa ka barsiifnu ilmaan Oromooti. Kan ammoo akka Oromootitti Oromoof hojjanna dhaabbata kana qofaaf odoo hin taane Oromoof hojjadhee ka Oromootii jechuudha. Kun immoo akka qabeenyaatti abbaan OGMC. OGMC hayyama isaa malee namni tokkoyyuu sarara tokko fuudhee walaloos ta'ee yadaloo faaruu kanaatti fayyadamuu hin danda'u. Egaa artist Qaasim Adam Barroo waa'ee aartii afaan Oromoo aadaa afaan Oromoo guddisuun dhaabbata OGMC'n kaayyoo OGMC'n qabatee ka'e keessaa isa tokko bu'uuruma kanaan qubee afaan Oromoo ijoollee daa'imman ijoollee Oromoo biyya alaatti dhalatanii guddatan akkasumas ijoollummaatti biyya isaanii irraa bahan afaan Oromoo barsiisaa onlaayinii barsiisaa jira. Kana keessattis qooda guddaa qabda. Damee aartii OGMC situ gaggeessaa fuulduraaf ammoo akkaataa aartii keenya akkamitti guddisnaa afaan keenya akkamitti guddisnaa kan jedhu hayyoota artistoota namoota hedduu waliin taatee hojii kana fuulduraafis kan akka hojjettu abdii guddaa qabna. Egaa gaafiif deebiin dhimma gabaabduu haala jireenya keetii fi faaruu qubee afaan Oromoo laalchisee gaafiif deebii gaggeessine kanuma fakkaata. Dhumarratti dhaamsi waliigalaa uummata keenyaaf qabdu yoo jiraate fuulduraafis uummanni maaliin akka si'ee bullee dhaamsa waliigalaa akka nu dabarsitu sin affeera. Ayyee galatooma. Tokko dhaamsi akka Oromootti akka artistii Oromoo waa xiqqoo muuxannoo aartii qabu tokkotti wanti dhaamu. Baay'ee aadaan keenya kun yookaan haala aartiitiin haa ta'u gogbarruun haa ta'u homondaan haga hojjetamuu qabuun hojjetamne. Isa hojjetaa jirru kanas namoonni tattaaffiin bareeda. Garuu hojii mul'ataadha, hojii gahaadha yoo jenne hojii gahaa miti. Hojii gahaa wanti hin taaneef tokko muuxannoo dhaburraa ta'uun hin mala. Lama immoo namni akkuma itti fakkaate yeroo ammaatti aadaan Oromoo kun
abbaan qabu gaaddisan qabu nama kana dabsite kana dhaabi naan jedhuun qabu anamma akkuma fedhe ka'ee godhaa jechuudha. Sirba kanan sirba aadaa uffata aadaa irraa kaasi odoo abbaa qabaatee uffanni aadaa naannoo Arsii uffanni aadaa naannoo Maccaa ka Tuulamaa dhiharratti akkamitti uffatama Wollo Raayyaa akkamitti uffatama kun hundi isaa tartiiba uumaa qaba. Uffanni aadaa faashinan ta'u faashinni kootiif argitee shaamizii waan feene kodhisiifnu kana safuutu jira ammas gosa huccuu irratti bar safuun dhiiraaf dubartii jira. Uffata kana uffatu namni waan hundabbee dubartiin hodhattu hadha callee dooqafaa dhiirti aada jedhee yoo godhate tole sirna gadaa maaliif hawwina nu eenyu Oromoo bar Oromticharraa horradhe dhalanne as geenye ka hawwinu waan biraati ka yaannu waan biraati ka goonu waan biraati. Isa kana waan ta'eef waan kana namoonni aartii irra jirtan hojii aartii hojjettan fooyyeffataa deema haga dandahametti waa baay'eetu wanti dabee jallatee deemaa jiru jira. Isa kanan qajeelfannaa of duratti immoo OGMS jalatti anis OGMS jalatti waan danda'e gara aartiitiin gumaachuuf qophiin jira. Kanaaf sirreeffataa deemnaa uffata irraa kaafnee sirna gadaa keenna kalee maal fakkaata ka jedhu sanitti akkamitti deebina ka jedhutti deemnaa safuu eeggannee akkasittiin aadaa keenna dagaagsinaa jedha kanuman dhaamadha. Hayyee artist Qaasim Adam Barroo akkuma kaastee waan hedduudha wanni irratti hojjetamuu qabu uffannaa afaanummaan haasofnu kunuyyuu akkamitti haasa'aa jirra uummanni keenya haati keenya abbaan keenya sun haasofnu haasaa keenya nu dhaggeeffatu nu hordofu nu hubatu ka jedhullee gaafii guddatu ka'aa jira yeroo ammaa haasaa wal qabate. Kanaaf hayyoota afaanii hayyoota aartii hayyoota adda addaa affeerree karaa kan ka'e asitti sagantaalee hedduu kan hojjennu ta'a afaan Oromoo waaltessuu irrattis rakkoolee jiranii siikuu irratti kan waliin hojjennu ta'a. Har'aaf yeroo jalqabaatiif keessummaa OGMS taatee dhiyaatteetta yeroo biraa garuu abbaa taatee sagantaalee hedduu qabattee akkas baatu abdii guddaan qaba. Anis gaaffiif deebii si wajjin gaggeessu kanuma fakkaataa sagantaa kana waraabee qindeessee kan dhiyeessu Muhammad Ahmad isinis hedduu galatoomii jennaani. Egaa hordoftoonni OGMS qophiin wirtuu aartii marii har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaataa yeroo biraa sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Waan hordoftaniif galatooma horaa bulaa.